السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كينيا دا صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم. أكنا جل جتشود. صفة صوم رسول ربي نوهما. حلقان كينيا حلقا لم يسود. ربي كوتي نفقرقات سينب ليان رسالة قبابدو. كيفية صوم رسول ربي فولدر كيسن كاها. وردق هيتين فيدم ربي نهاود. barumsi otuma waa baratanu yeroo saatii wajjin fayyada jechuudha. Fuuldura waan itti deemnutti waan sana barachuun yennaa dhaqnee waan sana keessa geenye keessummaa nutti dhufaaru kana akkaataatti kabajan nu barsiisa, akkaataa isa ulfeeffatan nu barsiisa jechuudha. Obboleeyyan kabajamtoonni jaalatamtoonni sooma henna jedhamu nusuusa shari'aa yoo laalle jechuudha. Hadiisa tenna laalle, qur'aana tenna laalle, bakka soomni dubbatamu hunduttuu soomni lama malee hin jiru. Soomul fariidati wa soomu tatawwu'. Tokko sooma waajibaati, tokko sooma sunnaati. Sooma sila afaanuma keenyaan hin beektanii badaa wanta isinii hiikun jiru jechuudha. Kana malees yeroo hunda waa'ee soomaatiin barsiiseera. Sooma jechuun of qabuudha, nyaachuu fi dhuguurra, warra ofiitiin fayyadamuurra, waan nama faxarsiisu hunda, waan sooma nama harkatti cabsu hundarraa of qabuudha. Niyyaa rabbitti dhihaachuutiin fajriin bahurraa kaasee hamma aduun lixutti isa kanatu sooma jedhama. Haa ta'u maanaa biraa sooma jechuun waan inni dhaqee keessa bu'utu jira. Alaa kulli haaliin sooma jechuun gabaabinumaan akka kana. Soomni qismaa lamatti bahaa yookiin naw'ii lamatti bahaa. Sooma sunnaa, sooma fardii. Sooma fardii keessaa fardiin lamatti baha. Tokko fardii garbicha ofirratti dirqama godhe, tokko dirqama rabbumti irratti dirqama godhe garbicha irratti. Soomni rabbi garbicha irratti dirqama godhe ji'a Ramadaan soomuudha. Jiini Ramadaan akka lakkoofsa hijraatti ji'a salgaffaa gaafa tokko jedhamuudha. Shaara tis'aa gaafa tokko jedhamuudha akka lakkoofsa hijraatti, taqwiima hijraatti jechuudha. Ramadaan jechuun immoo jiini hunduu waan moggaafame qaba jechuudha. Rabiici jedhama, Zilhijja jedhama, Muharram jedhama. Jiini hunduu munaasabaa yookaan muqaabalaa yeroo gaafa wanti sun moggaafamuutiin maqaa ta'ee argame jechuudha. Munaasabaan gaafa Ramadaanii moggaafamu irra bu'ee yeroo ongee keessa maqaan kun moggaafame jechuudha. Yeroo ongee sana keessayyi maqaan Ramadaan jechuu kun moggaafame Ramadaan irraa fuudhame. Gaafa tasmiyaa maqaasaa sanayyi yeroo maqaan sun moggaafamu Ramadaan gogaadha jechuudha. Achumarraa Ramadaan jedhanii ji'a kanaaf maqaa kana kennan jechuudha. Kana malees inni atuma rooba keessa dhufeeyyuu nyaataa fi dhugaatii namni fajrii irraa jalqabee hanga aduun lixxutti waa nyaachuu waa dhuguu dhiisuu kun ma'iddaa nyaatarraa gogsee onnee namaa bishaanirraa gogsaa jechuudha. Kanaaf Ramadaan jedhama, kanaaf moggaafame jenna.
ilaagaa inni isa rabbi wajabsiise garbicha irratti arkaana iimaaniirra la arkaana islaamummaarraa meeqaffaa irratti dhufa tokkoffaan shahaadatu an laa ilaaha illa allah jedhe wa anna muhammadan rasulullah eega jennee kaane salaata jettaan ka sadaffaa zakaat jettaan ka arfaffaa sooma ramadaanaat jettaan gariin riwaayaa sooma ramadaan shanaffaa taasiftee hajji arfaffaa taasifti gariin riwaayaa sooma ramadaan arfaffaa taasiftee hajji shanaffaa taasifti jechuudha. Idan inni arkaana islaamummaa irraa arfeessoo irratti argama. Dirqama isaan malee islaamummaan namaan guutu. Akkasuma soomni ji'a guutuudha jechuudha. Shaarti sa'aa eega gaafa tokko jedhanii jalqabamuuti hanga gaafa 29tti yookaan hanga gaafa 30tti nama soomuu danda'e sooma sana cabsuun nama udrii hin qabneef sooma sana guyyaa isaa nyaachuun haraama jechuudha. Idan obboleeyyan soomni inni kun sooma garbicha irratti rabbi dirqama godheedha. Inni ji'a ramadaan qofa waggaa keessa. Sooma immoo garbichi ofirratti dirqama godhutu jira. Kan garbittiin rabbi ofirratti dirqama gootutu jirti kan rabbitu irratti hin dirqin. Inni akkam jennaan akka sooma nazrii fa'i. Waa tokko rabbii baallame yoo rabbi dhukkubsataa koo naa fayyise bulii sadin sooma yookaan bulii shan yookaan ji'a tokkon sooma jedhe rabbi dhukkubsataa sana fayyiseef yookaan haajaa isaa baaseef. Sila rabbi dirqama isarratti hin goone eega waan sana baallama galee jennaan haajaan sun argameefi dirqama isarratti ta'eera. Kana malees waan yeddu lamaan kanaatti argametu jira. Akka kaffaaraa fa'i nama badii tokko uume rabbal aalamiin namicha badii uume kanarratti kaffaaraan isaa kana jechuu kan rabbi irratti dirqamsiisetu Muhammad sidala. Fiichinuu dhufaa hundi isaa. Soomni taxawwu'aan moo hin beektanii? Isnaynaan illee khamiisni illee sooma taxawwu'aati. Ayyaamal biidiin illee sooma taxawwu'aati. Kurnan Zulhijjaallee akkasuma guyyaan Arafaallee akkasana Muharram guutuun isaallee akkuma kana Sha'baaninuu akkuma kana sooma sunnaati. Egaa sooma sunnaa hinuma beektan jechuudha. Soomni kanuma lamaanitti baha fardiidhaa fi taxawwu'atti baha jechuudha. Fardiin qassamee ka'e kan garbicha irratti ofirratti wajabsiisuuf kan rabbi irratti wajabsiisu jechuutan dubbadhee ka'e jechuudha. Idan eega dubbiin akkas ta'e sooma sunnaatiif sooma fardii waan isa keessatti barbaachisaa ta'eef waan sooma kanaa fi haajomsiisaa ta'e ka fardii keessatti akka fardiyyummaa isaatti barre ka taxawwu'aa keessatti akka taxawwu'aa isaatti baru walumatti qabammoo kabaja soomni qabu sawaaba soomni qabu fadlii soomni qabu baruudhayyi nu haajomsiisa obboleeyyan kabajamtoonni. Kanaa waliin rasuulli alayhi salaatu wassalaam ji'a ramadaan kana hayaata isaanii keessa ramadaana 9 sooman. Hayaata isaanii keessa ramadaana 9 sooman. Akkasuma jiini ramadaan eega rasuulli alayhi salaatu wassalaam madiinatti galanii dirqama isaanii irratti godhame ummata islaamaa irratti illee akkasuma
eega rasuulli Madiinatti godaananii waggaa lammeessoo dirqama rasuula rabbii irratti godhamee ummata islaamaa irratti dirqama godhame insha Allah tafsiilli isaatii cinuu dhufa. Amma walumatti qaba caalina soomni qabu fardiin saallee sunnaan saallee kabajanni qabu akka sooma sitti shawwaalii akka sha'baanaa soomni sunnaas fardiis caalina inni qabu sawaaba inni qabu dubbataa kitaabni keenya kun jalqaba irratti fadaa'ilu siyaam caalowwan sooma keessa jiru kabaja sooma keessa jiru ulfina sooma keessa jiru dubbata. جاءت آيات بينات كفتيجرتي آية وان إفقلتو تاتك الأغتون تا انت إن محكمات كحكم سيبك جرت جمتو نسكمتو كان انت إن آية وان هد رفتيت كتاب ربي كذا في كتاب الله المجيد كتاب ربي قداتي كيستي كفتيجرتي يتشورة تحض على الصوم تقربا إلى الله عز وجل gara rabbiitti dhihaachuudhaaf sooma kanaan rabbitti dhihaachuudhaaf itti nama kaasuu keessatti aayanni hedduu dhufteetti jechuudha. Watubayyinu fadaa'ilahu caalina soomaa kan ifa galchitu ammas ka qawlihi ta'aala akka jecha rabbii keenyaati islaamaa fi islaamtittiitti wajjahe rabbiin آية كان كيسا أنواع خيري هدو والاتجاري دبت ربين كيج قوسي خيري تاتي هدو والكيسة دبت آية كان كيسة إن المسلمين والمسلمات إيري إسلامة دبرتين إسلام تتيتات والمؤمنين والمؤمنات دبرتين مؤمنتات إيري مؤمنتات والقانتين والقانتات إلي ربي ساتين بلي دبرتي ربي سيتين بلت بامنا سيتين بلت والصادقين والصادقات جريتان نغا دبتا نريد الرا أكسما دبرتوني نغا دبت والصابرين والصابرات إلي أبسك بطاع ربي رد حرام ربي را كان أبس أوامر ربي رد كان أفيد مصيبة رد كان أبس أكسما دبرتين اللي أبس رد معافيا ربي را أفيته أجج ربي رتوفست والخاشعين والخاشعات ديروا ربي وفيتي قدوا قبني خشوع أرقتني جلن أقسم دبرتوا ربي وفيتي قدوا قبديجت والمتصدقين والمتصدقات أقسم ديروا ربي وفيتي جج هوري وفي كرا خيري تكنة أقسم دبرتين هوري سيرا كرا خيري تكنت والصائمين والصائمات ديروا ربي في جاني صوما أقسم دبرتوا ربي في جتة صومت والحافظين فروجهم ديروا أغنوا في حرام الرائقني قل لا بوسر لإيقن والحافظات أقسم دبرتوا نقام في حرام الرائق قل لا بؤر لكن إيقن والذاكرين الله كثيرا ديروا ربي وفيدا يستني ذكرا والذاكرات دبرتوت ربي وفيدا يستني ذكرت أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ربي جرتنا قبيسيرا ديفما ذنبينا ربي جرا قبيسي الرقدور ذنبينا ماليسو نمس وأجرا عظيما بين دا قدا جنة سا ربي سا قبيسي جد جملة واللكا همي كان كيسا والصائمين والصائمات يجوت جر قوسي خيري هند ربي تدبته آخرتي كن ربي جرا قبيسي إيفما ذنبي جراتيف جنتتي آخرات جنة ربي أرغتشور أكسم آياني وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون جل صومون كيسان جل إثنيف تعالى أجتشور waan isin irratti dirqisiifame sana soomuun isiniif caalaan yoo kan beektan taatanii yaani soomni nama mu'minaati khayriidha jechuudha. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثابت من السنة إرجما ربك يا بيان سيجود
حديث قد أبتات إكيست أن الصوم حصن من الشهوات صومني إيقاد يوكا قهود أتريد جتشود شهوار شهوة نفسي الرا حصني أني صومته نما إيقا جتشود شهوة نفسي الرا خجل نفسي الرا جتشود نفسي وأنا جا خجل دمتي ومن النار جنة ومن النار جنة إبدا الرامو غاچنا akka gaachenni fuulduree eeboodhaa yookaan fuulduree saamiidhaa goree akkana qabannaa namarraa deebisuyyi soomni ibidda rabbiitii fi garbicha yedduu goree irraa deebisa yoo guutuu ta'e yoo halallitti argamin yoo u'urataan ta'in akkuma gaachenni bareedaan xiyya namatti deebisu eeboo namatti deebisu soomni bareedaanis ibidda namarraa deebisa akkuma sanaan. أكتما وأن الله تبارك اسمه وفتان كينيا مكان ساقدته قادرين ساقلته خصه بباب من أبواب الجنة صوم قطابات يجتود بلبل قطعان جنة كيسة باب الريان جده وأنه يفطم الأنفس عن شهواتها صومني نفسي لوغا ميغوسا جتشود إذا سينجزي هندا توتا تاتا سوان برباد إذا سينجرو هندا وان برباد قداتي سيي غوغسا جتشود نفسي شهواتي الرا ويحبسها عن معلوفاتها وان سينبرتي إرى ترتي الراجي إسيه الجتشود أكما سنرقا جرتنو نمي هوا نفسي تنبولي يروكان سجاراتوت روما تاون بيك ديرك ممتاسا هيد أميقو يا أباني ساسا كالمي أفان دوا أولا جتشود نمي يرو بدا الرمني سانا مساتو تا يرو هندك كنما رفساتا ديرك ممتاسا الرمني سا قبامي كنما رفسني قد أمي أولا جتشود كانوا مرة فدوا چديم سيسيقا أكن نيسومني وان نفسي برترا نفسي إيه جنان فتصبح مطمئنة رقاتي إتسل الجنات أبدي طماننا أرقتي ملتتي يعني فتصبح يجون انتاتي نفسي مطمئنة رقاتو كان الرافم نتاتي يجون وهذا الأجر الوفير والفضل السر الكبير قالنيتش غدو تايكان كبج أكن قمن دانغا دربكنا تفصله الأحاديث الصحيحة أدى بافتي فولدر كيسان كيسي حديثوان نغاتاتتو أدى بافتي فولدر كيسان كيسي أكاتا صومني قالنا قف الآتية أسكن دي ماجرت حديثتين إن شاء الله فولدر كانت أحسن تفصيل بريدة أن فولدر كيسان كيسي وتبينه أتم تبيين كيف سنيقل شتي حديث في جرفتو تبيين قوتو تاتك اللي تنان قمنا إفا قل شيسا اللي تنان قمنا إفا سنيقل شتي لأجي فتا تقفى رتي الصوم جنة أكنا جتشو تجر صومني قاتنا بيكتو لات كأتين وأفرا اتسانون جتشو كأتين إيبو أفرا قولتانون جتشو كأتين تيّا أفرا قولتانون جتشو أكاسي فكيف مسومني يعني وكاية واسن را ديبس جتشو أكا قاتني إيبو نمرا ديبس صومني إبد ربي سر ديبسا جتشو ساتي حتى شهوة نفسي را سر ديبسا جتشو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشتدت عليه شهوة النكاح إرجما ربي لا أجدير بر نمتشي سرت جبات كجيلان فودا يوكا دبرتي كجيلون
jimaa'iin namni isa kajeelchisee isatti jabaate jechuudha shaawwaan mataa kan ba'e walam yastati' zawaaja fuudhee immoo shahwaa ofirraa qabbaneeffachuu kan hin dandeenye bisiyaam sooma soomuutti ajaje rasulli sooma soomuutti ajaje jechuudha shahwaa isatu namarraa qabbaneessa isatu nama keessatti gogsa jechuudha waja'alahu sooma hin taasise rasulli wijaa'an yaani kan shahwaa jimaa'ii namarraa kutu jechuudha namni yeroo sooma guddis sooma isa guyyaa soomanii galgalammoo waan gaggaarii foon shorbaa foon qabu waan adda addaatti fataranuu miti inni ittuu jismii dabal sooma jechuun guyyaa soomaa oolanii yeroo itti fataruun waan bicuu waan naqee dhiiga namaan ta'e itti fataru gaafa akkas ta'e jismiin hin qallata hin dadhaba hiddillee humna dhaba bishaan jismii keessaan goga hammanumaan shaawwaan nafsiidhaa inni mataa bahu yookiin haraaraan inni mataa bahu irraa cita jechuudha kanaafuu waja'alahu wijaa'an akka horii tumameetti fakkeesse korbeessa tumamte yookaan sangaa tumamte yennaa kaan mana keessa naman dhaabuu bar yennaa akramakumullah ituun tumamin hiddisaa sun utuun damacamin kanaafuu yeroo tumamte immoo nagaadhaan dheeddisii nagaadhaan ciiftisii nagaadhaan bultisii gollis nagaadha dargaggeessi yoo warra fuudhe khalaas akka sangaa tumametti yoon fuudhin akka sangaa jidhooti gollin gahu mataadhaan mana namaa cabsa horii namaa bowwaara caccabsa laa ilaaha illallah egaa dubbiin egaa akkas ta'e yoo shahwaadhaan waan ofirraa dubartii fuudhanii ofirraa cabsanuu yoo dhaban sooma isa akka tumaa sana akka nama damacamee nama godhu sana soomuudha jedha rasulli li'annahu yaxbisu quwwa al-a'daa soomni humna jismiidhaa hidha jechuudha akka inni jismii keessan facaane an istirsaalihaa jismii keessa faca'uurraa hidha jechuudha humni jismii kana keessa faca'uurraayi xuuxatee jismii kana keessa humna fudhata jechuudha wayusakkinu kulla cudwin minhaa tokko tokko bil'iitii jismii namaa kana keessa jiru hidda bakka isaatti qabbaneessee socho'uu dhowwa jechuudha وكل قوة عن جماعها هن ذاتو نمركا فتفتي هن نماتي أولتاتي نمركا ديمو الرأي إيغا جتشود ويلجمها بلجامه لوغميتي لوغم ساتين تكالي garbichar ka bahuu dhowwaa jismiin isaa hundu yeroo waa nyaatee jismiin itti tottole harka ofii alagaatti hidhachuurraa eeguu hin danda'u arraba isaa alagaadhaan haasa'uurraa eeguu hin danda'u ija isaa dubartii alagaadhaan ilaaluurraa dunuunfachiisuu hin danda'u miila isaa gara dubartii alagaatti deemsisuurraa dhaabuu hin danda'u dhagna isaa gara haraamaarraa eeguu hin danda'u yeroo sooma kanaan of hidhe immoo harkis laaftee ijji dunuunfattee gurris duuddee arrabnis haasa'uu laaftee qalbiin waa kajeeluu dhiiftee jismiin socho'uu dhiisee miillis laafee haraamarraa akkanatti eegamaa faqad sabata anna lahu ta'asiiran cajiiban hubatamee baramee jira jechuudha soomaaf ta'asiira dinqiitu jira jechuudha akkinni namatti assaru alaa xifdi aljawaarihi alzaahira walquwa albaaxina dhaqna zaahiraallee eeguu irratti humna keessollee eeguu irratti ta'asiira beekamaa ta'etu jira لهذا كله قال صلى الله عليه وسلم قتي صومني كان هند قبوف
dhaqnallee asiifachii watwaattuu eeguudhaaf keessoo namaallee asiifachii dhama'uu eeguudhaaf gatii faayidaan sooma keessa jiruuf rasuul akka jedhe yaa ma'shara shabaabi man istataa'a minkumul baa'ata yaa jama'aa dubartoot yaa jama'aa dargaggootaa jedhe maalish man istataa'a minkumul baa'ata namni waan ittiin fuudhu argate jechuudha waan ittiin warra fuudhu namichi danda'e jechuudha baa'a jechuun ayil maqdirata ala zawaaji bi anwaa'ihaa kaaffatan waan fuudhaa kana hundasaa dhiirummaas qabaate waan ittiin nikaa hidhatus qabaate quwwaa dubartii kajeelchitu qabaate yoo jedhe falyatazawwaj haa fuudhu yerootti jedha rasuulli fa'innahu aghaddu lilbasar fuutii ija namaa gadi qabaa hin dunuunfachiisaa ita iji namaa dubartii namaa laalaa ooltu ija namaa dunuunfachiisaa fuuchuun argaa jirtu dargaggoon sanaan dura ija fannisaa oolanii dhiifama naa godhaati ala warra manatti ol galfatan alhamdulillah iji jiraa dunuunfatee qalbiin jaraas manatti hidhameera wa ahsanu lilfarj dhaqnallee hin eega jechuun haraama keessa bu'uura yookaan sheexanni immoo asii bajjii argitee haraama keessa illee buusuun isaan sodaatama waman lam yastatic fa'alayhi bissawm namni waan ittiin fuudhu dhabee shahwaa qofa qabaate horii immoo hin qabu soomuun isarra haa jiraatu hamma gaafa horuutti fa'innahu lahu wijaa'un soomni dhaqna saatuma jechuudha kajeellaa dubartiirra kunooti rasuulli akkana mala hime jechuudha yaa jamaa bakka kanatti dubartiinoo shamarranoo soomni siidhaaf wijaa'iin ta'a la as keessatti shabaaba dubbate malee rasuulli shaabbaatiin dubbanne jechuudha amriin aksii ta'uun hin mala jechuudha amriin aksii ta'uun hin mala dubartii soomni haraaraa irraan qabbaneessu dubartii soomni haraaraa irraan qabbaneessu kanaafuu dargaggoo jedhe hikma rabbii kana keessa jira wallahu a'lam dubartiin soomuudhaan haraaraan irraan qabbanaahu gatii xabi'aan dubartiidhaa xiqqoo nyaattu silumattu jarri beekamaadhaan waa nyaachuu keessatti bicuusii gadhunnaan jara gaha bicuusii nyaannaan jara gaha yeroon jaraa hunduu akka soomaatti waan fudhatamuuf dubartii yoo soomanis yoo dhiisanis shahwaa bakkaan baasu jechuudha ulamaan dubbatanii kanaaf tawjiihaanni rasuulaa dargaggoota jedhe egaa obboleeyyan kabajamtoonni jaalatamtoonni keenya وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي فباسنير أن الجنة محفوفة بالمكاره جنة ربي كينيا هم رمت وأن مجبسي سنان نفهمت جتشود أكا طريق أمته وأن مدن دايت نهانين وأن نفسنا ما إرى أريتون نان نفهم جنني أكا وانتقارين ساتنين warqee of keessaa qabaatee danqarameyyi jannani rabbiidha waan nafsin namaatti dhaquun jaallanne naanneffame jechuudha axxarame wa anna annaara huffat bishahawaat ibiddi immoo waan nafsin jaallattutu daarii isaa naqme jechuudha shillimaanni adda adda bashannanni waan nafsi namaatti saabutu gahoo ibiddaa ta'e jechuudha fa'idaa tabayyana laka ayyuhal muslimu yeroo kun ifasii gala yaa dhiira muslimaa ويا أيتها المسلمة يا دبرتي إسلاما أن الصوم يقمع الشهوات صوم نجا شهوة نفسي أبوتوتشي قمسي أكسين مرتهن نقول ويكسر حدثها قرسيت أبسا يتور أكسين نما مر أكسين نما وران وهي التي تقرب من النار شهوان كن إسي قريب الداتين ما إهيستو فقد حال الصيام بين الصائم والنار قولقاتا إيارقم صومني يدو سنما صوموتي في يدو إبدا قولقاتا إيارقم صومني حاجزيتا إيه لذلك قتيكا نبجتا جاءت الأحاديث
حديث ورسول ربي رانو رفتيتي مصرحة حال مصرحاتات نسين إفقلتو يوكا إفقلتو كنتات بأنه حسن من النار صومني أطريد أي بد ربي را غربتشاف قوتا يدو لمان غربتشاتي يدو لمان إبدا حسني تأي أرقما يتشورا صومني وجنة يستجن بها العبد من النار قاتشنا غربتشتين إبدرا أوف تكسون صومني warra sooma qadrii qabu akkanaa soome ibidda rabbiirraa of tikseenii jannata rabbiitti galee baaba rayyaaniin seenu rabbi nu haa godhu hunduma keenyaayyuu. Yaa obboleeyyan kabajamtoonni jaallatamtoonni fadliin soomaa hammanaa fi hammanan jedhamu inshaa Allah rabbiin sooma sunnaa nu keessa jirullee nu waffaqee nurraa qeebalee waajiba nutti as deemaarullee ramadaana nu qaqqabsiise. خيري تكيس جرنا وجه ربنا هذا يسوع حلقة رفتنا عن قبل تريبنتي أترككم في رعاية الله وحفظه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.